Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromiyaatti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fulbaana 8 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii adda mata dureen isaa wayyaanii fi wixxifannaa ishee jedhu karaa Jaalirbuu Sabaa isiniif dhiyaata. Jaalleen aslii Oromoos dhaggeeffataa keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqqamtee waliin bilbilaan gaaffiif deebii haala yeroo ammaa kana ilaalchisee taasifte qabdi. Wal duraa duubaan isin biraan geenya. Beeksisni waamicha dirmannaa fincila xumura gabrummaa fi wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Urjii Bilisummaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Erga duulli gabaa lagannaa eegalee Wallagga keessatti namoonni 4 wareegaman. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti dhukaasa mootummaan wayyaanee uummata nagaa irratti bantee namoota sharrasaasaan rukutaman keessaa 2 wareegaman. Qeerroon godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti fincila xumura gabrummaa bifa qindaa'aa ta'een dhoosuu irraan kan ka'e wayyaanee waan qabdee gadhiistu wallaalte. Humni addaa magaalaa Naqqamtee keessa socho'u tarkaanfii waajjira bulchiinsa ganda 07 irratti akkasumas bakkeewwan adda addaa irratti fudhachuun beekame. Qeerroo naannichaan waraqaalee warraaqsaas bittinfamuun barameera. Kan jedhanii fi kanneen biroon ni jiru. Babal'ina oduuf Jaallee Jiituu Gadaa qabatteetti. Erga duulli gabaa lagannaa eegalees Wallagga keessatti namoonni 4 wareegaman. Mootummaan wayyaanii duula gabaa lagachuu kanaan hagam akka miidhamu waan hubateef kana dhaamsuuf tattaaffii qaqqaalii taasisuullee milkaa'ee hin jiru. Kanaafis waan qabee gadi dhiisu wallaalee jira jedhu qeerroo Wallaggarraa akka nuuf himanitti. Kunis wayyaanota bitintirsuu irra taree duwwaa taasisee jira. Kana malees funyaaniin ishee dhaaba malee waan teessoo ishee irratti ishee hambisuun fakkaatus jedhu. Kanumaan walqabatees yaadda'uu irraa kan ka'e uummata bitee yeroo dhumaaf gurguraa jiru irratti dhukaasa mootummaa wayyaanii bantee utuu hin turiin dhukaasi boombii bakkeewwan hedduutti dhaga'amanii turan. Dhukaasi kun bulchiinsa ganda duwwaa 7 fi qabeenya mootummaa fi diina uummatichaa irratti fudhatamuu oduun achirraan dhaqqabe ni ifoomsa. Tarkaanfii duula kana hambisuuf kaleessa galgala magaalaa Naqamtee naannoo boordiitti jeequmsa ofii isheetii uumteen barattoota nagaa irbaata nyaatanii gara mooraatti deebi'uuf jedhan kan maqaan isaanii Muhammad Usmaan Ahimadi fi Eebbaa Waaqayyaa jedhaman lamaan lubbuun galaafattee jiraachuun ishee barameera. Bifuma wal fakkaatuun Dambidollootti dhukaasa banteen namoota sharrasaasaan rukutte keessaa nama 2 ajjeeftee jirti. Kunneen badii tokko malee mirga uummata isaanii kabachiisuuf lubbuun isaanii darbe kunis Ibsaa Roondee fi Boggaale yoo ta'an aarsaa taasiftee jirti. Warraaqsi jabaan uummata Dambidollootiin dhohee jabaatee itti fufaa jiraachuus qeerroon naannichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Waraqaan waamichaa duula gabaa lagachuu fi adda durummaan uummanni Oromoo marti akka finiinsan waraqaan waamichaa godhameefii jira. Barruulee warraaqsaa dhimma hidhamtoota Qilinxoo irrattis haalaan guutummaa magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessa facaafamee jira. Dhaadannooleen barruu warraaqsaa irratti barreeffamanii bittinfaman keessaas hidhamtoonni balaa abiddaa Qilinxootiin du'an uummatatti haa mul'ifaman, hidhamtoonni rasaasa mootummaa wayyaaniitiin boqotan uummatatti haa agarsiifaman, olaantummaan Oromoo haa kabajamu, abbaan biyyaa Oromoodha, OPDO'n farra qabsoo bilisummaa Oromooti, OPDO'n diina uummata Oromooti jechuudhaan dhaadannooleen kunneen facaafamanii jiru. Mootummaan wayyaanis naasuu keessa seenuun uummata nagaa karaa irra deeman kaan tumanii manatti ol seensisuun kaawwanis ajjeesuun fincila xumura gabrummaa duubatti deebisuuf yaalanis hin milkaa'ine akka hafan qeerroleen guutummaa Oromiyaa naannoo garaagaraa irraa gabaasan. Uummanni Oromoos naannoo garaagaraatti guutummaa guutuutti suuqii yookaan dukkaana cufuun taaksii akkasumas konkolaataa kamiyyuu karaa irra kan deemneef waliigalteedhaan murteessuun jibba mootummaa wayyaaniif qaban mul'isanii jiru. Mootummaa garboonfataa wayyaanis kirkirfannaa keessa seenuun uummata Oromoo namni tokko suuqiis ta'u kaaffeen manni nyaataa akka hin cufne jechuun dursaa jiraachuu qeerroon gabaasan. Duula qabeenya mootummaa hongessuu irratti walii galame irratti waraqaan waamichaa qeerroo irraa raabsamaa ture akkuma uummata dhaqqabeen uummati qophii duula lagannaa gabaa geggeessanii jiru.
Qeerroon godina Wallagga Bahaa magaalaa Jaarsoo waraqaa waamicha qabsuuf waraqaa akeekkachiisaa guutummaa magaalaa keessa facaasuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan OPDO'n sodaa guddaa keessa seenuun qeerroo magaalittii hidhuu, reebuu fi biyya ari'uu eegalteetti jedhu gabaastonni keenya. Qeerrolii falma abbaa biyyummaaf jecha yeroo ammaa kana qabamanii dararri ilma namaaf hin malle irra gahaa jiru keessaa Dassaaleny Alamaayyoo, Girmaa Irranaa, Habtaamuu Waljirraa, Manyaaqaa yookaan Buzaayyoo Indaaluu kanneen jedhaman keessatti argamu. Kaawwan hedduunis utuma nagaa mana isaa taa'uu fi karaa irra adeemus qabuun bakki mootummaan kun geessaa jiru hin beekamin jira jedhu gabaastonni bakkichaa. Godina Arsii magaalaa Diksiisitti namoota dukkaana cufan mootummaa wayyaanii fi jala deemtonni ishee OPDO wal ta'uun uummata hidhaatti guuraa akka jiranis saaxilame. Namoota hidhaman hedduu keessaa kan amma maqaan isaanii nu ga'e Abdii Huseen, Siisaay Tarrafaa, Sittiinaa Abdoo, Mimmii Taamiruu, Asteer Wandimmoo, Abbishuu Huseenii fi Yaasinuu Amanuu warreen jedhaman keessatti argamu. Oduu biraan godina Arsii magaalaa garagaraa keessatti mormiin fincila xumura gabrummaa bifa qindaawaa ta'eenii fi mootummaa garboonfataa wayyaanee naassee itti fufee oole. Bifuma kanaan magaalaa Asaasaa keessatti mormiin gaggeeffamaa oolee jira. Sababni mormii kanaa magaalaa Asaasaa keessatti gibirri kaffalamuu erga dhiisee tureera. Haa ta'u malee hojjettoonni mootummaa galii irraa hojjetan kanaan dura biiroon isaanii irraa gubatee ture. Osoo haala bakka teessuma isaanii hin mijeeffatin nagee osoo hin kennin galii sassaabuuf tattaafachuu isaanii fi guyyaa dheengaddaa miidhaa ilmaan Oromoo mana hidhaa Qiliinxootti irra gahee balaaleffachuu ta'uun dhagahame. Qeerroon magaalaa Asaasaa kunis ittuma fufuun warraaqsi akka guutummaa Oromiyaatti taasifamaa jiru hanga bilisummaatti dhaabbachuu hin qabu jechuun mormii isaanii dhageessisaa akka jiran qeerroon naannichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof hime. Godina Arsii aanaa Dodolaatti ergamtoonni OPDO kanneen aanaa kanarratti ergama diinaa galmaan ga'uuf tattaafachaa turaniif tattaafachaa jiran Abbaa Duulaa Gammadaa fi Warqinaa Gabayyoo waan dhufaniif gandoota aanichaa hundarraa nama 20 akka ergaman waan jedhamaniif durgoon qarshii 500 isiniif kaffalama walgahii marii nageenyaa fi misoomaa kanarratti akka argamtan jechuun uummata bifa itti roorrisuutiin kakaasaa oolaniiru. Magaalaa Dodolaattis jaarsonni magaalaa Dodolaa tokko walgahii Abbaa Duulaa fi Warqinaa Gabayyoo waaman irratti argamuun misoomnis nageenyis kan argamuu danda'u yoo agaaziin duraa ka'ee fi yoo uummanni filannoo ofiitiin buluu danda'e jechuun dhaga'ame. Walgahichis sa'aatii dheeraadhaaf kan karoorfame ta'ullee uummannis yaa'uu diduu isaatiin daqiiqaa 30tti xumurameera jedhu qeerroon naannoo Dodolaa. Dhumarratti mootummaan abbaa irree faashistii wayyaanii fincila xumura gabrummaa fi diddaa dinagdee guutummaa Oromiyaatti adeemsifamaa jiru gara dabarsuu waan fedhuuf bakka namoonni hedduu walitti qabaman kanneen akka gabaa fi hiriira taaksii irratti balaa qaqqabsiisuun akkuma amaleeffate shororkeessitootatu akkana godhe jedhee karaa oduu sobaa afarsituu kan taate TV isaa EBC fi TV Oromiyaatti dabarsuuf qophiirra akka jiru namoonni keessa mootummaa jiran saaxilan. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos uummanni keenya of eeggannoon akka socho'u dhaamsa isaa dabarfata. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Beeksisa. Oduu gammachiisaa waamicha dirmannaa xumura gabrummaa Gaafa guyyaa fulbaana 11 bara 2016 waaree booda sa'aa 10 irraa jalqabee hanga sa'aa 9 walakkaatti galma Ukraine Church Mafrid Balama Shatama Herwood RTNE Washington DC. Waamicha dirmannaa xumura gabrummaa kanarratti keessummoonni kabajaa kanneen akka Jaalabii Raggaasaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaallee Urjii Dhaabaa waraana bilisummaa Oromoo Durirraa Jaalbiroo Garbii waraana bilisummaa Oromoo Durii fi kanneen biroos irratti argamuun haasaa gabaabaa uummanni Oromoo martinuu kanneen biyya ambaa jiraatan irratti hirmaadhaan waamicha dirmannaa xumura gabrummaa waamicha dirmannaa xumura gabrummaa. Della polutessa, via tenerra, via tenerra, Oromia kesa, hida via jechan, hamile nun chapsitu jate kerumbia, hikana jalamaka, yoginati asmaka, kana rama kese nani gafata. Kami to kokasi wahala magala Naqamte keessa lolchuu dandeessu. Yaaddeenya bakka lakkoofsa biyya kanaatti qaamni tokko ba'ee magaalaan keenya magaalaan nuti keessa magaalaan Naqamtee dinagdee kana haaloo haala gaggeessaa jirti. Haa ta'u malee namoonni tokko kanneen qomoon isaanii kan biraa ta'ee fi jara kana jala cimanii fidanii darbee jechuudha parsantii 0.5 ol kan taane jechuudha. Darbanii kan banan jiru isaan irratti illee tarkaanfiin sirreeffamaa fudhachaa akka jirudha.
akkasumallee guyyaa lammaffaa kan kabajachuudha gaafa kibxataa naannoo boordii kan jedhamutti manni nyaataa Benejar jedhamu tokko didee guyyaa lamaan iyyuu kan oolchee kaleessa sa'a booda garuu tarkaanfiin irratti fudhatamee jira. Isaanis lubbuun galgala sa'a tokko keessa namoonni jarreenumti warri waraanni laataan nyaachaa jiru jedhame achi irratti darbatamee lubbuun nama lama darbeera. Garuu eenyu akka ta'e hin beeknu. Isa booddee jirris immoo dhukaasa kanaa turani. Namoonni hedduun madaaniiru miidhaman jiru. Eenyu akka ta'e amma ammaatti qulqulleeffannee addaan baase garuu isaanuma irratti xiyyeeffatamee kan darbatamedha. Namni lama yerosuma akka ta'e beekameera. Ambulaansii dhuftee fuutee deemteetti. Warri man sana poolisootaa fi lukkoolee wayyaanee qallabu jechuudha. Kanaaf na fakkaata. Qomoon isaanis gara abbaan qabeenyummaa isaa kan nama kaabaatii kan ta'edha. Kan giraafiteetti jedhu qomoo magaalaa Oromoo kan ta'anidha. Kanaaf tarkaanfiin kun dideema maaltu na diddeedhaan guyyaa lama keessa turebanii kanaaf tarkaanfiin irratti fudhatamee jira. Kana fakkaataa iddoo biraattis tokko tokkotti namoota banan irratti mana nyaataa seenanii nyaatanii kan kaffaltu jedhanii yeroo abbaa qabeenyaa reebanii ba'an jira. Kana fakkaatti kanaaf amma olmustaala guyyaa sadaffaasaa qabatee jira. Sochiin tokkollee hin jiru. Gara uummataatiin deeggarsi fincila xumura gabrummaa kanarratti hiriiruun isaa baay'ee namatti tola. Haala jabaadhaan akka uummannis karaa adda addaatiin irratti qabsaa'ee walii wajjin hiriiree manneen isaanii mana nyaataa amma warra karaarra ta'anii buna danfisanii leessiroo hundumtu kan ba'ee hojii isaaniitti bobba'ee hin jiru jedhama. Kun ammam dhugaadha? Sirriidhuma dhugaadha. Jechuun darbee tokko dhimma jechuun namoonni kan milkeessanii yookiin sodaachaa yookiin immoo jaallatan dirqisiisanii kan isaan kaa'atan jiru. Isaan irrattis immoo tarkaanfii fudhachaa jira. Malee sirriidhuma harka 9.5 jechuun nan soofiyyoon jedhee nan soofsiisu sirriimatti dhufaa jira jechuun adda adda. Mee ammas eengadda boombiillee gara 3 dhuka'ee ture jedhama magaalaa Naqqamte keessatti. Mee inni eenyutu darbatee namoota akkamiitu miidhaan irra ga'e jettee yaadda? Gaariidha. Boombiin darbatanii namoonni yerosuma barattoota Wallaggaa ba'aman nyaata jibaan irratti isa qofas osoo hin taane dhibee konkolaataan tokko dhufee naannoo Mogoolii jechuudha. Deemdatti baafama jalqaba taasisa gaafa akka gaafa soddomaaleen jala jechuudha. Tubbaatumeen galii shufirri gargaaraa isaa kan fuudhanii ajjeesaniiru. Eenyu akka darbatame amma ammaatti sabaatti bira gahamee hin jiru. Ofuma isaanii godhan ta'amlee namni biraan uummata irratti darbatame ofuma isaaniitti jedhamee shakkama garuu wanti qulqullaa'ee hin jiru amma ammaatti. Ofuma isaaniitti darbatanii ittiin deebi'anii uummata xureessuu barbaadu kan jedhamutu jira. Sirriidha kun ofuma isaaniitti godhanii qilleensanii darbatanii uummatatti darbatu jedhanii uummatatti dararaa jiru. Kanaafiyyuu namoota ajjeesaniiru kan miidhamanis jiru. Kanaaf tarkaanfii kana ammallee galgala yeroo hundumaa kan uummata irratti fudhatanidha. Ija biyyichaa jalqabee jechuudha. Tole namoota ajjeefaman jiru jettee namni reebamanis jiru jettee akka odeeffannoo qabnutti namni lama lubbuun nama lama dargaggoo lamaa ba'eera jedhama. Sagalee isaatiin malee isa duraa maleedha. Sagalee jalqabaa lama qofa miti bara. Kan ammallee kan hin gabaafamne asirran konkolaachisaa fi gargaaraa isaa bishaan turee inni gabaafamne kan gabaafamee ture kan barattoota gannaa wallaggaa yuunivarsiitii nama lama qofa malee isaan qofa miti deengedduumiyyuu. Itti dabalaan kaleessas nama lamaadha kan yeroo mana nyaataa Benejar sana biratti ta'ee eenyuun akka ta'e garuu qulqulleessanii amma ammaatti qulqulleeffachuu dandeenya. Tole gaafa soddomaa sana nama 4tu du'e jechuudha. Konkolaachisaadhaa fi gargaaraa isaa. Inni yeroo sumaachi walitti ajjeesanii isa malee isaa jiru. Maaliin ajjeesan sitti fakkaata? Uleedhaan moo rasaasaan? Gaafa sumaan naannoo ajjeesanii jiru.
Rasaasan dhaanee jeesanii. Ayyee galatoomaa wanti haaraan jiraannaan walitti deebinaa nagaan nuuf oola. Biyya teenyarraa Oromiyaa keessa hidhaa fi ajjechaan hamilee nuun cabsitu jettee qeerroon biyya hiikana jala maka yookiin natti as maka kanarraa makee seenaan ni gaafata. Wayyaanii fi wixxifannaa ishee gootummaan uummata Oromoo guyyaarraa guyyaatti dabalaa jira. Gootummaan Oromoo gabrummaan cabee hin hafne. Gabrummaa jala jiraatee ijoollee bilisummaa manatti ol galchitu horateera. Diina waggaa 150 ol irratti duulee bayyanatee eenyummaasaa biyya abbaasaa irratti kabachiisuuf sadarkaa xumuraa irra ga'eera. Beekumsaa fi dandeettii yookaan shiraa fi hammeenyi diinaan eenyummaasaa ganamaa irraa mulqee uummata seenaa fi eenyummaa hin qabne hin taasifne. Gabrummaa jala taa'ee bu'uura walabummaa fi bilisummaa isaa akka hin buqqaanetti gadi dhaabeera. Uummata gad fageessee yaadee haa bultu dubbiin jedhee tarkaanfataa jiraateen uummata gabrummaaf dhalatee godhanii kanneen yaadan akkaan dogoggoruu isaanii har'arra dhaabbatanii ni argan. Uummata kana sirbaa fi aadaa yookaan afaan isaa dubbannaan maal ibsa barbaachisaa jedhanii kanneen herreeganiif humnaan cabsuuf yaalan boolla gadi fagoo ofii qotan akka jiraatan har'arra ga'anii arguu hin hafan. Bishaan ho'ee bakka isaa ga'e malee hin danfu. Akkuma jedhamu danfuu bishaanii ijaan osoo arguu kan harka isaa itti ergu badiin kanuma isaati. Maal sii godhaa jedhee kan jajjabeesses akkasuma. Wayyaaniin quufa hin beekne dhimma uummata Oromoo irratti waggaa 25 dura kan yaadaa turte har'as akkasuma kan jettu yoo taate badiin kan isheeti. Herreegi dogoggoraa kun garuu balaadhuma lafa itti fida. Isaan yaadaa fi qalbiin kanumaan waggaa 25 dura jiraachuu danda'u. Nuti garuu bakka sana hin jirru. Har'a biyya keessaa fi alatti seenaa hojjechaa jirra. Uummata aadaa fi safuu qabu ta'uu keenya itti agarsiisaa jirra. Uummata naamusa qabuu fi kabaja qabu ta'uu keenya addunyaattuu mul'isaa jirra. Garuu waan hundumtuu daangaa qaba. Wayyaaniin daangaa dubbii hunda dabartee akka gaangee samii ittuuf ol utaaltu ta'aa jirti. Osoo ilmaan keenya dhumaa jiranii obsumaan hegeree keessan yaadaa jechaa jirra. Gurri isaanii qabeenyaan duudee jira. Mukarra taa'anii muka hammachuu dadhabaa jiru. Carraa eenyullee nuuf hin laanne isaaniif laanneerra. Waan hundaan mirga ofirraa ittisuu akka qabnu addunyaan hubachaa jirti. Nuti waan deemnuuf beekna. Galii keenyas ni beekna. Waan feenu bakkaan ga'achuuf jennee uumama namaa balleessuuf hin yaallu. Nuti lafa keenya irratti bakka jiraannu dhabnee jirra. Nuti garuu ammallee lafa keenya irratti jireenya isaaniin hin hawwine. Isaan garuu achumatti nu harkisaa jiru. Beekaa fi wallaalaan isaanii adeemsa warra jaamaatti jiru. Har'a beekaa waan gochaa jirantu heddummataa jira. Lukkuun haatee albee ittiin qalan baafte. Sanaan wal fakkaata. Garuu Oromoon hegeree isaaf waan itti deemu irraa hin himu. Yeroo isaatti waan raawwatu tokko tokkoon beeka. Kana hubachuun dansaadha jechaa wixxifannaa wayyaanii gidduu kana keessaa amma tokko tokkoon ilaaluun barbaada. Inni tokko ibsoota wayyaanii adda addaa. Wayyaaneen miidiyaa ishee irratti haala yeroo ilaalchisee labsaa fi ibsoonni kennaa jirtu keessa wayyaanii akka gaariitti kan ibsudha. Erga kufanii gangalachuun isa jedhan fakkaata. Muummichi ministeerotaas ta'u qaamonni adda addaa ibsi kennaa jiran har'allee bakkuma waggaa 25 dura jiraachuu isaanii ibsa. Abshaalummaan isaanii ammoo gaaffii uummataa fudhatanii kan isaanii fudhatanii dhiyeessuu isaaniiti. Akka itti dubbatan hedduu nama raaja. Gaaffii uummanni kaasu sirriidha. Deebii itti laachuun dirqama keenya jedhu. Waggaa 25 dura haasaa akkasiin as ba'an. Har'allee sanuma dubbatan. Ifatti waan beekuu qaban arraba miidhagfannaan wayyaanii gonkumaa gaaffii uummataa dhaabuu akka hin dandeenyedha. Wayyaaniin deebii nuu kenniti jennee wanni eeggannu gonkumaa hin jiru. Wayyaaniin aangoorraa bu'uu qabaadha. Gaaffiin jiru. Gonkumaa oppiidiyoon gaaffii uummataaf deebii laachuu hin dandeessu. Yeroon wayyaanii ga'eera. Kufaatii ishee guyyaatu adda baasa. Sossobbii fi akka ijoollee nama sossobuu yaaluun rakkoo keessaa ba'uu hin dandeenyetti akka nama oofu beekuun barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo adeemsa akkasiin of gowwomsaa wayyaaniif harka mirgaa ta'anii kachachalaa jiran kan yeroo kamiirrayyuu caalaa murteeffachuu qabu.
boru lafti Oromoo isaan hin baattu. Lafti Oromoo dhiiga ijoollee isheen bilisoomtu bitamtootaa fi gurgurtootaaf bakka hin qabaattu. Ibsaa fi gowwoomsaan wayyaanii gonkumaa qabsoo keenyarraa nu hin dhaabu. Ilmaan Oromoo guyyaa wareegamaa jiran wayyaanii irraa deebii argachuutti amanuu osoo ta'ee wareegamaaf of hin kennan turan. Wayyaanii irraa waa tokko akka hin arganne beekanii mirga isaanii dhiiga isaaniin kabachiisuuf of kennan. Wayyaaniifis fedhii uummataa guutuuf yaada isaa osoo qabaatee baatii 8 keessatti ilmaan Oromoo 1,000 ol hin galaafatu ture. Kanaaf dubbiin wal jala qaxxaamure. Guyyaa dhumaaf eeggachuu irra geessee jirti. Wayyaanii fi jala deemtuun hubadhaa. Inni lammaffaa ayyaana irreechaa ilaalchise. Irreechi kan Oromooti. Kan wayyaanii miti. Irreechi kan Oppidiyoos miti. Kan uummata Oromooti. Oppidiyoon wayyaanii irreecha irratti maallaqa guddaa dhangalaaftee mirga argamsiifne keessaa jettee lafa ciruu yaadda. yuuneeskootti galmeessisuun wareegama ilmaan Oromoo malee dandeettii Oppidiyoon miti. Oppidiyoon kaleessa ijoollee irraa callee guuraa turte har'a kaatee galmeessisuuf yennaa jette lafa ciruun ishee taajjabbiidha. Irreechii fi gadaan galmaa'uun Oromoof injifannoodha. Injifannoon kun garuu warra arraba miidhagfataniin kan dhufe miti. Wareegama ilmaan Oromoo qaqqaaliin ta'uun beekuun barbaachisaadha. Irreechis ta'u gadaa addunyaatti beeksisuuf mee Oppidiyoon maal godhee jira? Addunyaarraa eessa dhaqanii hubachiisuu yaalan? Beekumsaa fi dandeettii isaa kamiin addunyaan amansiisu? Wayyaaniitu hayyamee fi faranjii waliin dhaabaa? Kun qoosaa wayyaanotaati. Irreechi baranaa tarree addunyaan akka nu dhaabu hin shabu. Wayyaaniin garuu akkaataa itti fayyadamtee gurra uummataa duuchitu irratti haalaan hojjechaa jirti. Uummanni keenya waan isheen shiraa jirtuun adda qoqqoodamuu hin qabu. Inumaa irreechi baranaa yaadannoo wareegamtoota keenyaa taasisuu ni dandeenya jedheen nan yaada. Kun tooftaa wayyaanee miidiyaan itti fayyadamu cabsuu ni danda'a. Irreecha gamaa yuuneeskootti galmeessisuun uffata aadaa uffachuun akka jirutti ta'ee kabaja wareegamtootaa fi isaan waliin jiraachuu keenyaaf garuu hundumtuu dhiirri iskaarbii gurraacha morma irratti shamarranii fi dubartoonni shaashii gurraacha irratti yoo hidhanne wayyaanii afaan qabsiisuu dandeenya. Miidiyaa irratti akka feete mul'ifachuu hin dandeessu. TV Itoophiyaa fi Oromiyaa irraa dhabnee maaltu dhufa? Yeroo bakka irreechaa sanatti hooggantoonni haasaa taasisan iskaarbii fi shaashii ol kaasuun sagaleen alatti dhaabuun ni danda'ama. Kun yaada kiyya. Shira wayyaanii ittisuun qaama qabsooti. Inni sadaffaa chaanaalota televezyiinii wayyaanii. Wayyaaniin qalbii uummattootaa hatuuf shirri hin gaggeessin hin jirtu. Addatti karaa miidiyaa televezyiinii chaanaalii wayyaanii har'a tamsaasaa jirtu osoo lakkoofne meeqa laata? Kanneen keessaa dhimma uummattootaa irratti kanneen hojjetan meeqa? Yoo jennee gaafanne shira wayyaanii kanaaf deebii arganna. Chaanaalii adda addaa banuun wayyaanee uummattummaa ibsu miti. Uummattoota hiruudha. Qalbii adda facaasuudha. Ilaalchaan adda baasuudha. Maatii diiguudha. Hawaasa burjaajessuudha. Jireenya hawaasummaa kan alaan dhaalsisuudha. Olaantummaa Amaariffaa tuulidda Itoophiyaawwiif tolchuudha fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba. Wayyaaniin har'a diraamaa fi addaa afaan Amaariffaatti hiikamee akka dhiyaatuuf haala mijeessaa jirti. Kuni maaliif warri waan kana irratti bobba'an eenyufaati? JTV, Qaanaa, Naahom, EBC1, EBC2, EBC3, 4 fi EBS'n kan kana fakkaatan hundi maaliif barbaachisan? Deebii gabaabaa kan ta'u dalagaa isaaniirraa kan argamudha. Gonkumaa eenyummaa fi maalummaa sabootaa irratti waa tokkollee dubbachuu dhiisuurraa deebii quubsaa arganna. Bosona keessa jiraatan dhiisanii bosona hin beekne nu dhiyeessan sirba uummattoota dhaloota balleessuuti. Diraamaa fi fiilmii safuu uummata hin qabne maaliif dhiyeessu? Abbaa manaa fi haadha manaa wal hiikan, wal hatan kan kana fakkaatan maaliif ta'e jedhanii dhiyeessanii? Kun rakkoo biyya sanaa ta'eeti? Gonkumaa rakkoo ta'ee miti. Dhaloota balleessuuf shira hojjetamudha. Warri hojjetanis shira kanaaf kanneen ijaaraman irra jireessa isaanii tuulidda Itoophiyaawwii warra jedhamanidha. Maqaa tarreessanii dubbachuutu danda'ama. Keessattuu diraamaalee Turkii afaan Amaaraatiin hiikamanii dhiyaatan irra jireessa televezyiinii Qaanaa biyya alaatti kan hin mul'annedha. Kana gochuun ammoo hanna isaanii dhoksuufi. Diraamaa sana dhiyeessuuf heeyyama hin qaban. Itti hin kaffalle. Garuu isaan beeksisaa fi ispoonseraan ittiin saamu. Kanneen carraa isaa qabdan gama kanaan odeeffannoo dabarsuuf
akkasumas waan kana uummata keenyarraa dhaabsisuu dandeessu. Walumaa galatti sochiin keenya gama hundaa wayyaanii raasee hundee isheetti galagalchuuf yeroo gabaabaatu nu hafe. Eegee qeerransaa hin qaban gadi hin dhiisani. Gama hundaan itti duulaa. Dandeettii fi beekumsa keenyaan, qabeenyaa fi humna keenyaan, sabummaa keenya biyya abbaa keenyaa irratti kabachiisuuf wal faana hiriiruun daran haa jabaatu. Barreessaa barruu kanaa qalamni kee hin gu'iinii jenna. Horaa bulaa. Oromia keessa hidhaa fi ajjechaan hamilee nuun cabsitu jettee qeerroon biyya hiikana jala maka yookiin natti as maka kanarraa makee seenaan ni gaafata lafeessaatu caabee dhiigasaa dhangala'ee jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa. Oromiyaan tiyya mogada mogati Oromiyaan tiyya mogada mogati laggeen fi gaarraan fi tulluun keessi gartuu marti baha fi dhihaatti kaabaa fi kibbaatti qottoo qabda dhabdu manchaa qabda bukaasi nyaadhuga Oromiyaa qabda dhabdu eeboo qabda dhabdu ulee qabda biifladhu darbadhu guma saba kees baafadhu qotoowwan abbootii kees yaadadhu gaansahin humna isaanii Kero tokkichatu dawa kumasani Dugansahin humna sani Kero tokkichatu dawa kumasani Oh lolam fadan Ta'ani nyachu barani Digalman Oromo tututani Ta'ani nyachu barani Digalman Oromo tututani Ifi nyatani malif nu agabsan Obe male biya tenya dufan Ifi nyaatanii maaliif nu agabsan Kophee malee Oromiyaa dhufan Dhugaan sahin humna isaanii Qeerroo tokkichatu dawa kuma isaanii Dhugaan sahin humna isaanii Qeerroo tokkichatu dawa kuma isaanii Gabrummaa qeerroon biyya Oromoodha kuno abambiya Jalattu jibbitu jala bulu teessa hanga jirtu lafa Oromiyaa keessa Gabrummaan hin malle jiru gaddaa amaatu muudanne wayyaane kadhachaa ooluu hiifanne Deikeeroo bititeeti Watwadum jala bulu teessa hanga jirtu lafa Oromiyaa keessa Watwadum jala bulu teessa hanga jirtu lafa Oromiyaa keessa Watwadum jala bulu teessa hanga jirtu lafa Oromiyaa keessa Watwadum jala bulu teessa hanga jirtu lafa Oromiyaa keessa jala bulu teessa lafa Oromiyaa keessa jala bulu teessa lafa Oromiyaa keessa lafa Oromiyaa keessa jala bulu teessa lafa Oromiyaa keessa jala bulu teessa lafa Oromiyaa keessa jala bulu teessa lafa Oromiyaa keessa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolamna turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa keenya guyyaa biraan hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.